Abbaa Haacaaluu ajjeese mootummaan ni beeka. Haga ammaa maaliif baasuu didanii? Because ittiin daldalachuuf ittiin dalagachuuf gizee ofii ittiin dheereffachuuf. Mootummaan amma nama miciyoo tana ajjeesanii wallaalee jettanii dhiise. Mormalle beekaa dhiise. Ajjeesiisee iyyuu mootummaa. Haacaaluu ajjeesellee. Ayyee egaa inni ajjeese gadhiise raayyee. Sistema akka ta'e hin beektu isa gadhiisuu irratti ilaaluu qaba beekuu qabda. Ilaalla kanatti dhageeffadha walumaa galattu amma bufaaloo fi imma nutis kar tokko dhufne bufaaloo mareef nu mormi ture amma kar tokko dhufne amma biyya san keessatti imma mootummaan biyya mootummaan akkana dhiiga namaa dhidhimse mootummaa dhidhimse malee mana namaa miti beekadha. Mootummaan ka dhugaa baasuu qabu mootummaa ka qoratee poolisiin galmee qoratee ka marmaraa godhee wanna baasuu qabu mootummaa saniifu gareen mootummaa keessa jirtu warra garee mootummaa keessa jiru yoo si jeefte dhiini keen bahu waan ta'eef garee mootummaa keessa jiru dhiiraan dhalaan qabdu jalaa fagaadhu namni kun mootummaa hojii jira jalaa fagaadhu maal jette jira keessa jalaa fagaadhu wanni kamaarree kamaalti jettu san Haacaaluu Hundeessaa dhaadatte maarree kamaalti jettu san eega feesbuuka asirratti fagoo barreessitee wareega kafaluu teesse jetteen eegasii mana Haacaaluu Hundeessaatti haadha mana Haacaaluu Hundeessaa gizee dhalte akka nama isii ilaaluu dhaqeetti gizee dhiyaatte inni firraa beekee naafi ati diinaa narra barreessitee barruu isiidha isa sodaachif aarsaa kafaluu teessaa jetteen eega isiin akkas jetteen booda guyyaa Haacaaluun du'e immoo burtukaan miidhagsaadha. Hogguma san ol baatee burtukaan miidhagsaa jechuun hogguma san ol baatee galatoonfatte du'a isaa sanii galatoonfatte yeegzaabeer minilik jettee galatoonfattee jechuudha rabbii minilik jettee galatoonfattee jechuudha amma kanarratti burtukaan miidhagsaa Haacaaluun nyaatamuu galatoonfatte namni Oromoo nyaatu Oromoo akka ta'e jara keenya namni Oromoo nyaatu Oromoo akka ta'e laala amma gaasirratti. Hoggaanummaan fi wal nyaanne nama biraatti jettanii nama biraatti hoggalle quba laatu osoo hin taane keenyaatti dabarsee ol kannaa nama biraan nyaatee tana quba dha'uu tana dhiisaa waan akkanaa tana kijiba nu godhaa turtan nama kijiba keessan minilikii yaarama caalan qof fixee Oromoo fixee kettanis ammaan Oromoo fixettiin beeka kijiba san minilikii miti Oromoo fixe aanolattis Oromoo fixe malee kijibaan nu minilikiitti ajandaa godhatanii minilik qabdan malee hafixe isin Oromoo fixe. Maaliif? Wallahi dhugaasaati. Waan kana nuun sobdanii nuti hokkoo teessan isin jala agarree jirra. Uummanni akka keessanii Oromoo irra garaa jabaatu hin jiru. Oromootti Oromoo garaa jabaatu hin jiru. Sabni biraa garaa akka keessanitti hin jabaatu iyyuu. Goobanaan baanan. Jijjiirama kanarratti waa'ee du'atte nu beeku. Oromoodhaa miti. Goobanaan baanan. Oromoodhaa miti inni. Goobanaa san qabrii isaa gad deebi'een barbaanne. Oromummaan damma kana gaasa afaan qabriitu goobanaan barbaanne. Goobanaan goota keenya jenni. Maal taatan jara keenya saniifuu wanni gamas wal qabnu jiru taayyeen faan mataan isaa gabbee minilik goota keenya jenne saniif biyya nu ijaaree goota keenya jenne Oromoon akka Oromoo fixe minilikii jettanii wanni Amaara qomattan takkan jirtu dhibbatti Amaarri akka ummataatti ummata nagayaati nu wajjin nagaa waliin qabnu. Kijiba politikaan keessa kan ukijibdan hundi kijiba nu kijibdan malee Oromiyaan isin nuuf fiduu deemtan tabiyya nu godhatan isin jirtu nu kijibdanii Itoophiyaa biitti nu kijibdanii nu naggadatanii dhiiga nu dhangalaaftan malee kijib hin jirtu. Oromiyaa silaa nuuf fiddanii fagoo nee iji nu keessaa baate baandiraa ol qabnee ittiin maraannee dhaabne nu kijibdan ittiin naggadatanii silxaana irratti hin dhufuu deemtan malee kijibaa. Kana booda Itoophiyaadhaa jiraannaa Itoophiyaadha biyyi teenya Itoophiyaadha. Zeeginnata naashinaalitii kana barbaanna malee afaan Oromoo kara duraatti fiddanii hin finne afaan Amaaraa wayin barannee akkasii jidduu kanatti ikoonomii zeeroo taanee hafnee harramee appaartii moo tokko finfinnee keessaa yoo niin bitadha jee dhaqe sintina'uun jaamale meeqaa yoon jedhamina jalaa dubbatu jira. Xiqqoo filan. Sikko filanu meeqa hojjette sikko filanu. Mine keetina mataa yaantee waraqaa yaantee dokumentii amtaa jetti malee eeysaan eenyummaa kan kee beeksisi eeysaan naan jette. Wayyaara. Saniifu nuti ilaala Oromoo duraa wanni jechuu jirra. Afaan Oromoo faa gara naashinaalitee Itoophiyaatti nu ol fiduu fi
Finfinnee faa gara Oromiyaan magaalaa Oromiyaan nu deebisuma akka Direedawaa akka Moyyaalee akka Walloo Oromiyaa jala nu deebifta Jijjiga faa waan akkasiisan jettanii eeyne malee silaa kana taate wayyaanee hojii jiraannaawu maal nu kana taate sanuma wayyaanuma hojii jiraannaawu ganaa immoo waan isin baata waan agarreef minilikii haati minilik dhuftee Itoophiyaa bulchite kan hin jennuun usiira fi malee ni maranne maaliifi waan isin baatan agarre isinii kaayyoo teessan galmaan ga'utti hin jirtan kaayyoo nuti irra wareegamne galmaan ga'utti hin jirtan maaliifi isin waan takka wanni isin deebifta waan hin jirreef Itoophiyaa eega taate vitaaminii liqis numa taate afaan Amaaraa barachuu haa'u bakka afaanis eega sanuma ta'e barachuu yoo afaan Amaaraan baranne immoo ni goddaamna ikonomii goddaamna waa meeqa goddaamna har'a afaan Amaaraa barachuu dhabuun hedduu takka saba keenya miti afaan waliigalaati afaan Oromoo aanaa keessa irratti hafaa ol hin ba'ulaan afaan magaalaati beektaa itti afaan waliigalaati afaan bittaa gurguraa afaan magaalaa osoo hin taane afaan mangistiin Itoophiyaatti bulchu jira afaan naashinaalitii Itoophiyaatti ana beekuun dirqama sirratti Oromoon baratteerti afaan Amaaraa Amaaratu afaan Oromoon barre malee wanni Amaarri maal godhu afaan Oromoo barata afaan Oromoodhaa afaan Oromoo maal godhu barata Oromoon ni bareechi afaan hanga afaan Oromoo naashinaalitiin taanetti maal isa fayyada Dhagay waan takka waan ifi dadhabina qabnu nama komachuun sirrii miti chaayinaan tokko dhufee yoo biyya Itoophiyaa galee afaan Amaaraa barata malee afaan Oromoo barachuu akkamitti seera kamtu isaa jama seera sanirra dhaabbata yoo afaan Oromoo afaan naashinaalitii Amaaraa komachuu qabna ammoo inni komannuuf takka jirtu nu dadhabbii qaba dadhabbina nama komachuu dura afaan keenya afaan naashinaalitii tolfinne malee nuun rakkoo qaba malee Amaarii rakkoo takka hin qabu hoggalli afaan Amaaraa dubbachaa yoo rakkoo qabu nuyi. Amma beera kenne keenya afaan Amaaraa dubbanne dubbachuu dhabuu duuntaa afaan Amaaraa dubbachuun dhageessifin afaan Amaaraa dubbachuun nurratti dirqama hanga birraan buufne dubbachuu baattu siitu ikonomii kee siitu ikonomii zeeroo ta'a siituutu mootummaa Itoophiyaa irraa fagaata siituutu jiddugala magaalaa irraa fagaachaa deema siitu ikonomiidha afaan Amaaraa barattee ikonomiin seentee eegas afaan Oromoo yoo fiddee irra caala wallaalaa taatee hafuurra yookaan Ingiliffaa dubbatte. amma ala kulli hal afaanuma waliigalaa Amaaraa sawwayyaa jettanii nutiin kun hin wayyaa jechuu osoo hin taane mala amma afaan keenya duratti ce'ee duratti hin caane yoo duratti ce'ee duratti hin ce'in faayidaa nuuf hin qabu yoo ol ba'e malee faayidaa nuuf hin qabu saniifuu ijoollee sakaalamtee jirti har'a maaliif madaamiin habashaa takkittiin baqattee baraa mana Dubaay mana Arabaa ni baqatti Finfinnee keessatti hojii beeksisa hojjetu jirti maaliif Finfinnee keessatti beeksisa hojjetti afaan kana fayyadamteeti amma keenya maaliif waa barattee waa barreessuu beeksisa tokko dalaguu wallaaltee maaliif biiroo apartimaa tokko taa'uu wallaalte afaan kana barreessuun beektu afaan kana barreessuun beektu namni barreessuu hin dandeenye namni digirii takka hin qabne namni diploomaa tokko hin qabne maal godhare amma qubeen jettan tun ijoolleen dhaloota qubee jettan tun amma ijoolleen qubee kanaa du'ee barumsi qubeedhaa jettan du'ee jira barumsaa jira barumsi du'ee jira ijoollee shufuroo taatee jirti inumaa nama dargii kutaa jaa barateetu jabaadhaa bara kutaa jaa nama dargii kutaa jaa barate shufuroo kutaa 12 baradhee jee kun amma Ingiliffaa tokko nama dubbisuu hin dandeenye baramu maal haasawaitan jara keenya barumsaan barjuu warreen karaa agartee karaa naannoo karaa Finfinneetti aanu kana yoo taate malee warri karaa gadii bar kuteewu barumsin jiru barumsaan hin jirtu bar ijoolleen barumsaa dhiifte bar kutaa 4 fi 3tti bar barumsaan hin barattu bar dhiifte. Haya Rabbu maqamna. Laal afaan biyyatti ittiin bultu baradhu. Kunis irra dirqama obboleessa keenya. እንዴ ትንሽ አውቃለሁ እኮ ግን ማንበብና ላቦ አፋን dubbachuu qabu osoo hin taane afaan dubbachuu osoo hin taane barreessi ijoolleen xixiqqeen akka barreessitu godha barreessuu qabu. Obboleessoo warri gartee afaan kanan baratina isin hin jiru si sobu jira. Wayi afaan Oromoo si ol hin finne wayi si donqooresse malee faayidaan isii fite jiru. Fooziyaa dubbadhume. አማርኛ ሞ Amaaranya barreessitee dubbisuu qabu. Dubbadhume mee akkam jette yaadne kun akka mee akka ani afaan Amaaraati sinfedhu afaan kiyya Oromoon jaalladha afaan Faransaatti naasoo Ingilizanya naasoo alhamdulillah maal cinqitan keessaa na baasa afaan Amaaraa. Kalaas akkam kun. Amma akka Itoophiyaatti haasofnamoo eega kana jettan gaa eega afaan Oromoo malee afaan Itoophiyaa hin baranu jettan wayima Oromiyaa teessan hin barbaaddanne wayi Itoophiyaa faranjiin na bul akkana jiddu tanatti yaadam jetta
Saniifuu dhalootatti hin taphatina. Yaa akhi dhaloonni haa baratee hojii barbaadatan. خجنكيرانا بقى كدلغانا خنو أفان برata malee barate biyya jirtu. Ati ijoolleen teetii fi atis biyya jirtu. Nama biyya jiru fayyada malee si fayyada. Warra biyya jiru duuba warra baadiyyaa barsiisa. Way kasi gooti. Afaan Amaaraa sin barsiiftu jechuudha kanatti afaan Amaaraa si dhorkiteetti. Akkaati afaan Oromootiin hojiin hin jirtu hojiin gaariin laala akkana taanee bar waan hin asitti mucuu kana bar naafaa mididde. Warri afaan Amaaraa barate hojii akka gaarii qabaachuuf jiraatu Oromoon qabdu gaggaariin afaan Amaaraatiin bulu jirti bar akkasillaa shawwatamnee bar hayaati bar shawwattii shawwatamne kana gartu ati. Kaanoo afaan Islaamaatiin bulu jira afaan Arabaatiin bulu jira. Lakki Itoophiyaa keessatti afaan Amaaraa barreessiti. Dirreedawaanis Harariis afaan Amaaraatti sadarkaa tokkoffaa Finfinneenis maal taana jedha keenya. Ayi. Oh yaa Rabbi khayyaa. Laali dhagayi. Takka qabsoo san qabsootanii galmaan hin geenye waan qabsooftanii san galmaan hin geenyedha afaan tokko afaan. Namni afaanii fiitiin kufe dhagaysi minima afaanii fiitiin kufe hedduu kufa ikonomii waa meeqa kufa. Waa'een afaanii hedduu takka nama kufti waa'een barumsa. Amma sababa afaanii miidhamte eekka gaarii miidhamte sababa afaanii wayima afaan Oromoo afaan naashinaalitiin taanee fi wayi Amaarinyaan barenne wayi Ingiliffaadhaan hin baranne. Oh, sunuma ammaan tana keessaanuma baana amma wanni nuti barbaannu mangistii barbaanna malee mangistiin biyya teenyaatis yoo akkana mangistiin kuni uno tanaga mangistii ofirraa jijjiirtanii mangistiin lamadaa isin ol baase habiraa mangistiin ganaa kadhufu Oromoon eegin Oromoo ganaa mangistiin dhufettee eegin lakki Oromottis hin kan Oromoo ajjeeftuttis waan kannu biitii yeetiidha kanaafuu ummata gurguddaa afaan Oromoo karaa tana paartiin Oromoodhaa kan bulchu jirtu waan minishaan akka malee haadha Oromoo tumee guddeedee tumichaan maallaqa guddeedee sabbata isaanii daaraa godheef Oromoo namni harkaa hin danda'u Oromootu biyya bulchennaan namni siinjaa namni wayyaanee sanuu haanu deebitu siinjaa namni immoo Oromoo jibbee jiraati ganaa Oromootu ganaa bulcheetti eegini ganaa yoo bulchee warruma lamaan sanirraa eegi warruma Tigreetii fi warruma Habashaa malee kabiraan eegin ganaa. Abjuudha Oromootu ganaa deebi'ee maas kabiraa Oromootu ganaa irra baay'achuun abjuu. Achi baatee dhagaa nuti nariniiti. Rabbi nu waaqa jechuuti. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam. Akki jechaa jiru. Akkam oolan waliin maal fakkaata? Dhageene? Ooliin nagaa bareeda. Sufiyaan bar waan godhu jirtu kun amma nama afaanii nama bar dubbatee Tigreen salsilaanuu deebite nama jira bar namni hadhaa'ee. والله أنا نادويته وما لي في قافة در دوي سان ما أجيسني أما أنت ندري بعتجر ما أنت على جرا كنجاي هي كان نمتى تشوفون تو فينا ما ميكا دوي نما تشوفون تو فينا ما ميكا دوي نما هنگا جيرا ما في دورة دوي أول دوي بر ميلين ميكا دوي ما أنت على جرا